uumame lubbuu bulchaa aanaa dabalatee namootni kaanis ajjeefamuu qabannee jira. Kan isiniif dhiyeessu Zalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa daldala kiriptookaarensii kan akka biitkoyin biyyattii keessatti beekamtii waan hin qabneef hojiirra ooluu hin qabu jedhe. Ibsi baankii biyyaalessaa kun karaa miidiyaalee biyya keessaa kan darbe yoo ta'u akeekkachiisa isaa kanaan kiriptookaarensii fayyadamuun daldala gaggeessuun seeraan ala waan ta'eef hawaasni gocha akkasiirraa of haa eeguu jedheera. Firaa'ol Balaayi. Kiriptookarensiin gabaabumatti yeroo ibsamu maallaqa karaa dijitaalaa daddarbu kan qaqqabatamuu hin dandeenye jechuudha. Kitaabni hiika jechootaa Oxford kiriptookarensiin nageenyummaa waljijjiirraa maallaqaa kan mirkaneessu, gosti maallaqaa biyyoonni fayyadaman akka hin heddummanne kan gargaaru, daddarbuu maallaqaa kan mirkaneessu akka ta'etti hiika. Kiriptookarensiin mala daddabarsa maallaqaa yookiin daldalaa karaa dijitaalaa gaggeeffamu kan teeknooloojii kiriptoogiraafii jedhamu fayyadamuun daldala nageenyummaan isaa mirkanaa'e ittiin gaggeessan ta'uu hiika galmeen jechootaa kun. Yeroo ammaa gosti kiriptookaarensii hedduudha. Isaan keessaa biitkoyin, Ethereum, Cardano fi Diago Coin isaan akkaan beekamanidha. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa har'a ibsa karaa Fana Broadcasting Corporate dabarseen yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti namoonni daldala kiriptookaarensii kanneen akka biitkoyin fayyadamuun oomishaalee daldalaa akkasumas tajaajilaaf itti fayyadamaa jiraachuu eereera. Baankichi kana jedhus Itoophiyaa keessatti meeshaalee bituu fi gurguruus ta'e tajaajila argachuuf dhaabbileen kiriptookaarensii fayyadaman jiraachuu fi dhibuu waan ifatti himee hin jiru. Baankiin kun daldalli dijitaalaa akkanaa biyyattii keessatti akkaan babal'achaa jiraachuu kaasuun kun immoo seeraan ala ta'uu akeekkachiise malee eenyufaatu kiriptookaarensii fayyadamee kan jedhu hin ibsine. Yeroo ammaa biyyoota hedduu keessatti kiriptookaarensii fayyadamuun gurgurtaa meeshaalee akkasumas tajaajila kennuun baratameera. Microsoft, Nepal akkasumas jaarmiyaa geejjibaa Expedia dabalatee jaarmiyaalee maallaqa miiliyoona hedduu sochoosan irraa hanga hoteelotaa fi kaafeewwan xixiqqootti biitkoyin fudhataa jiru. Riippaabilika Afrikaa Gidduu Galeessaa fi El Salvaadoor dhiyeenya kana biitkoyiniidhaan daldaluuf seera qabeessummaa mirkaneessaniiru. Kana jechuun biyyoota biroo keessattuu biyyoota lixaa biratti seeraan aladhaa jechuu miti. Biyyoonni akka Bolooviyaa, Chaayinaa, Iraanii fi Koolombiyaa garuu biitkoyin irratti dhorkaa kaa'aniiru yookiin ammoo seeraan ala jechuun labsaniiru. Guyyaa sanbata duraa darbe walitti bu'insa aanaa addaa burjii keessatti mudateen lubbuun namoota darbe namootni baay'eenis madaa'u bulchaan aanichaa obbo Maariyaa Alamaayyoo BBCtti himan. Walitti bu'insichi sooyyuma magaalaa aanaa burjii keessatti mudate. Walitti bu'insi kun namoota gabaa bahan gidduutti akka ta'e himameera. Sababa walitti bu'insichaa obbo Maariyaa Alamaayyoo akkas jedhan. Rakkinichi kan saboota lamaanii hin turre. Hojii walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuuf hojjetamedha. Guyyichi gaafa sanbata duraa guyyaa gabaati. Humnoonni nageenyaa burjiis Oromoos hin barbaanne irra deddeebiin saboota lameen walitti buusuuf yaalaa turan. Qaamni kun guyyaa gabaarraa gaafa warri gujii gabaa dhufan naannoo daangaatti qonnaan bultoota burjii irratti haleellaa raawwataa ture. Sanbata darbe magaala keenya galuun qonnaan bulaa tokkorraa gara sa'a 6tti haleellaa raawwatan. Sa'a sanatti ammoo gujiirraa namoonni baay'een gabaa dhufaniiru. Warri gujii burjii ajjeesan. Kanaaf warri burjii ammoo warra gujii haleelaa jechuun haleelaan namoota nagaarra gahe. Haleelaa kanaan lubbuun namoota 9 darbeera. በንጹሃን ላይ ደርሷል ማለት ነው። ጉዳትም የነፍስ Obbo Taakkalaa Utuuraa Keerroo diinii kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Isaan ammoo namootni walitti bu'insichaan miidhaman 15 ta'an hospitaala isaaniitti yaalamu BBCtti himaniiru. Namoonni miidhamanii nu bira dhufanii nama 15 nama 15 san keessa namoonni miidhaa ciccimaa qabanu yeroo duraatiif naannoo nama 5 adda baanye namoonni sanirraa hafan kun ammoo miidhaan isaanii fooyya'aa walirra fooyya'insa qabu jira. Isaan yaala barbaachisaa argatanii namoonni guyyaa duraa akkuma dhufaniin deebanii yeroo muraasaaf nu biratti adimiitti ta'anii bayan jiru. Namoonni immoo gara 8 ta'an iskiriin ta'anii waardii irratti adimiitti ta'aniiti haga guyyaa hadhaatti turani. Namoota 8 san keessa namoonni gara 4 ammallee fooyya'anii guyyaa har'aa nu gara manaatti deebanii yaala isaanii akka hordofanu ka madaan isaanii dhiqamuu qabu deddeebi'anii akka dhiqatan kun ammoo qoricha manatti fudhatan kennamee fi gara manaatti akka deebi'anu taasifamee jira. Kasanirraa fi namoonni afranii jiru. Namoota afranii san keessa namoonni kiriitikaaliin gara nama 3 ta'u tokkoon fooyyee argisiisaa jira. Namoonni 2 ammoo kiriitikaalii fi ICU keessa waan jiranuuf amma ammoo isaan tajaajila wal'aansa olaanaa fi riifarii akka deemanu riifariin isaanii barraa'ee jira. Yoom ture kan isaanii gara hospitaala keessanii dhufan? Hospitaala keenya kasaan dhufan
kalee malee hin gadda jechuudha. Dheengadda gaafa sanbata duraa. Guyyaa sanbata duraa galgala. Miidhaan isaanii miidhaa kan rasaasaa moo meeshaa qara qabu kan biraatiin kan miidhamanidha akka argitanitti? Lakkaa'inni rasaasa aduun ta'in meeshaa qara qabu kan biraa fakkaata. Madaalli qaqqabanii baay'inaan gara mataa kanarraa gara gurraa funnaarraa kallacha isaanii fuula isaanii kanarraa hedduun isaanii madaa akka qabanu mataan bakka baay'een buruqeetti hodhamanillee jiranii waan akkasiiti akka rasaasaa aduun ta'in. Odeeffannoo ni qabdu tarii lakkoofsa nama du'ee hawaasa keessaatii. Namoonni hawaasa keessaa namoonni du'ee akka jiruun kaasanii namoonni kaasu lakkoofsi isaa garaagarummaa qaba daataa kiliirii. Namni waan garaagaraa kaasaa eeriyaa sanilla bilbilii akka dansaa waan hojjennee fi argachuu hin dandeenye reenjii nama 14 haga 16 namni ta'u meebii du'eera jedhameeti akkaataa salphii kallattii garaagaraatiin dubbatamaa jira. Ogeessa fayyaatiif akka dhaabbata fayyaa tokkotti namni nuti du'e jennu nama nu bira dhufee yookaan asitti buusaa mirkaneeffatee ogeessi fayyaa deessatti isaa barreesse qabatamaan kan nu bira dhufee waan akkasii waan hin jirree fi nu biratti hin jiru garuu achitti waan akkanaatti kakka'aa jira. Tole namoonni miidhamanis bira dhufe sababa miidhama isaanii ni himu walitti bu'iinsatu uumamee ture miti. Walitti bu'iinsatu uumamee jedhanii isaanii achi gabayaa deemanii namni firrumaa gabayaa isaa gurguratu lolli kun ka'eeti miidhaa akkanaaf akka dhaqqabeetti isaan kaasan jechuudha. Lolli kun ammoo exactly maalirraa akka ka'e namoonni amma miidhamanii waan kana nu ibsuu hin dandeenye isaan firrumaa lafti nagaa jedhanii firrumaa magaala baay'iniiti kama horii gurgurataa namni gariin waanuma adda addaa gabayaa bitataa jiru lolli nu ka'e jedhanii. Oduu biraatiin Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Mishgaa jedhamutti roobii darbe dhukaasa humna addaa naannichaa fi hidhattoota gidduutti banameen namoonni lubbuun darbuun koomishiniin poolisii naannichaa beekse. Namoota dhukaasaa kanaan lubbuun isaanii darbe keessaa bulchaa aanaa fi abbaan qabeenyaa naannichaa akkasumas ilmi isaanii keessatti argamu jechuun koomishinariin koomishinii poolisii naannichaa Haaruun Umar mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee humna addaa keessaa namni ajjeefame hin jiru jedhan. Waraanumatu ture. Namoota 19 ajjeefaman keessaa bulchaan aanaa akka carraa isaan bira tureef du'e. Dhukaasa akka tasaa baname ture. Dhukaasichas hidhattootatu humna addaa keenya irratti bane. Deebii kennameen hidhattoonni kunneen du'uu danda'aniiru. Namni abbaa qabeenyaa jedhame ammoo mana isaa keessaa meeshaa waraanaa 5tu argame. Kun abbaa qabeenyaa moo hidhataadha jedhama. Meeshaaleen hidhattoonni itti fayyadaman biraa baay'eenis mana isaa keessatti argamaniiru. Kanas iddoo biraatii fidaa tureera jechuudha. Kanaafis isumayyuu hidhataa jennee kan fudhanne ragaa qabatamaa ijaa qabnuuf. Mootummaa Benishaangul Gumuzii fi hidhattoota naannichaa sosochii dimokiraasii uummattoota Gumuz jedhamu gidduu kana dura araara buusuun waliigalteen mallatteeffamee ture. Bulchaan godinichaa obbo Abaajii Gaataa fi lolli ammaa kun sababii maaliin akka ta'e qabatamaan waan beekamu akka hin jirre ibsuun korri hundaa'ee ni qorata jechuun BBC'tti himaniiru. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Naayijeeriyaa kutaa biyya Oondootti hidhattootni waldaa kaatolikii seenuun namoota 50 ol ajjeesuun luba waldichaa butan. Pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhaariin kan gochaa hammeenya akkasii raawwatan kanneen akka dhokataa fi hin beekamnerraa dhufan jechuun balaaleffatan. Warshaan konkolaataa Jarmanii Mercedes Benz rakkoo fireeniin konkolaatonni isaa miliyoona 1 akka deebifaman gaafate. Dhaabbatichi fireeniiwwan konkolaataa kunneenii isa danda'uun ol hubamuu waan malaniif abbootii qabeenyaa konkolaatichaa akka qunnamu himeera. Yuunaayitid Kingdom yeroo jalqabaatiif misaa'ila fageenya irratti dhukaafamuu danda'u kan M270 jedhamu Yuukreeniif kennuuf Yuukeen meeshaaleen ammayyaa rokkeettii dhokaasuuf gargaaran kunneen yoom akka Yuukreenitti ergaman hin ibsine. Gara dhimma xumuraa qabannetti yoo ceenu adeemsi marii biyyaalessaa hundeeffama koomishinii dhimma kanaa qindeessurraa eegalee rakkoo qaba jechuun paartileen siyaasaa mormitootaa Itiyoophiyaa dhimma kana sirreessuuf gamtaa paartilee mormitootaa hundeessuu ibsaniiru. Paartileen kunneen kurnan walitti dhufuun gamtaa kan hundeessan yoo ta'u adeemsi marii biyyaalessaa akkaataa hundeeffama koomishinii qindeessituu marichaa fi qaamolee hirmaachuu qaban irratti dogongora jiran akka sirrataniif dhiibbaa uumuuf ta'uu himaniiru. Paartilee kanneen keessatti KFO, ABO akkasumas adda bilisa baasaa uummattoota Ogaadenii fi Madiraka argamu. Itti gaafatamaan damee siyaasaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO obbo Jabeessaa Gabbisaa jalqabuun filannoo duraa yaada marii biyyaalessaa paartiin isaanii akka mootummaaf dhiyeessee ture himuun amma immoo hammataa miti jechuun akka ittaanutti ibsaniiru.
mariin biyyaalessaa kun yookaan mariin siyaasaa kun hunda hammachuu qaba. Dhiibbaa siyaasaarraa bilisa ta'uu qaba. Iftoomina ka qabu ta'uu qaba. Hogguu jennu ka paartileen siyaasaa biyya kana keessa jiran keessatti deeggarsa uummata bal'aa qaban baroota dheeraa qabsoo gaggeessuu keessatti beekaman ka hirmaachisu ta'uu qaba. Lammeessu ammoo mariin siyaasaa kun yookaan mariin biyyoolessaa kun biyya kana keessatti nagaa waaraa fiduu akka danda'uu fi kanneen qabsoo hidhannoorra jiranis kan hirmaachisu ta'uu qaba. Haldureeleen maree biyyoolessaatiif barbaachisan dursa guutamuu qabu. Isaan keessaa hidhamtoota siyaasaa gadhiifamuu qabu. Lolli dhaabbachuu qaba. Kanneen kanaaf kan kana fakkaatu dhiyeessaa turre yaada keenya lafa gatuudhaan mootummaan akka isaaf mijatutti akeeka siyaasaa bakkaan guutuuf akka isa gargaarutti maree siyaasaa kana qopheessee itti fufe. Nuyi ejjennoo duraaniitiin mareen siyaasaa yookaan biyyoolessaa sirna addunyaa guutu ulaagaa jaarmaaleen siyaasaa lafa kaatan ka guutu gaggeeffamu akka qabu itti fufnee waltajjiilee adda addaa irratti dhiibbaa godhaa turre. Kanneen akka keenya ejjennoo wal fakkaataa qabnu marii siyaasaa kana itti fufanii komishina dhaabanii seera itti baasanii kanaaf nu itti fufnee ejjennoo keenyas jaarmaalee siyaasaa adda addaatti kaasuudhaan jaarmaaleen siyaasaas ejjennoo wal fakkaatan waliin qabaachuu isaanii agarree amma isaan kanatu walitti dhufee caucus of opposition parties ijaarree jechuudha. Kanaaf waan haaraadha jechuudha waan isin ijaartan kun. Jaarmaaleen siyaasaa kun hundi isaanii warra seeraan galmaa'ee jirudha. Isaan kun akka keenya dhibdeen siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kana keessatti hundee gadi fageeffatee baroota dheeraadhaaf dhibdee rakkoo biyya kana keessatti ture furuudhaaf mariin siyaasaa yookaan mariin biyyoolessaa kun murteessaadha. Mariin siyaasaa yookaan biyyoolessaa kun ammoo furmaata waaraa nagaa waaraa argamsiisuu ka danda'u yoo ulaagaa addunyaatii fi ulaagaa jaarmaaleen siyaasaa barbaadan yoo guute qofa ka jedhu irratti kanneen ejjennoo tokko qabnu jechuudha. Haga ammaatti paartii keessan ABOs dabalatee paartiileewwan biroo 9 isin waliin ibsa kana keessatti eeraman marii siyaasaa kana keessatti hin hammatamne moo maaliif gamanumaan komii dhageessuu jalqabdan yookaan waamichi isiniif ta'e hin jiru? Waamichi nuuf ta'e hin jiru beeki amma fakkeenyaaf waan adda bilisummaa Oromoo waggaa dubbanne marii biyyoolessaa keessatti hirmaachuudhaaf haldureeleen dursa guutamuu qabantu jiru. Hidhamtooti siyaasaa gadhiifamuu qabu. Jaarmaaleen siyaasaa kun waajjirri isaanii jala cufamee jira keessatti yookaan adda bilisummaa Oromoo waajjirri cufamee jira waajjirri isaa banamuu qabu. Bilisummaadhaan sossa'uudhaa fi hayyammi guutuun jiraachuu qaba. Haala kun hin taane keessatti marii siyaasaa yookaan marii biyyoolessaa geggeessuu jalqabanii utuu haalleen kun hin guutin irratti hirmaachuu hin dandeenyu dursaa haala kana nu guutaa ka jedhu gaafachaa turre jechuudha. Haalli kun hagammaayyuu akka hin guunne isin iyyuu ba'a. Kanaaf alternative yaada addaa mariin biyyoolessaa kun ittiin milkaa'uu danda'u kanneen qabnutu yaada kana milkeessuudhaa fi walitti dhufnee ijaaramuu murteessaa ta'uu walamansiifnee amannee. Marii kanarratti ni hirmaattu moo hin hirmaattani wanti murteessitan ni jira? Ulaagaaleen ibsa sana keessatti bahan haga guutanitti hin hirmaannu kookasiin kunis hin hirmaatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kana qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture qopheessituun Firaa'ol Balayeen waliin turtii taasisteetti akkasumas ogeessi teeknikaa keenya Mubaarak turtii taasisee jira. Boruu sa'aatii wal fakkaataatti walitti deebina odeeffannoo dabalataa marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwadhaa halkan gaarii.